جرا مالي في أمو ملو بنجر تكان أيو الحمد لله ربنا راح ترشيزو هذا فباقي يا كنا من الرب سبيرن تا وغرو هانا بود الرب سمالة أم بيرن تا إني غرو بتانيا وفتة هذا فباقي سانا مكابري تانا توكنا بود أكس بود يجرو بيرا چيسا چو غافا نمني غدي باي موت هذا كو أجندا بربادا بر يورموكو هذا تي يكنا بتانيا وفتة بيرا چيسا جركين نمال أعوذ بالله المون نما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله namni gaafa haadha arrabsan baxxaaniyaa uffatee bira ciisu gizee haadha qabrii keessatti arrabsan baxxaaniyaa uffatee bira ciisu wallahi sun dhugaatii bara mee rabbuma isin uume sodaadha nama akkana gowwaa kati hattuu taate sitti barte akka ati ilmoo giiftii taate mee namni waa'ee isii dubbataa jiru hin jiru namni waa'ee biraa dubbataa jiru as dhuftee kun ofii maqaa arsii baafattee kijibduu akkana namni walla mee maal gootii haadha ofii arrabsiisiif mee namni isii tuqe jiru yoo mubaarak hin taate hudduu ta'e keessaan seeni mataa isaa keessaan itti badi jalaan keessaa bayi waan na galche qabaadha wallahi waan na galche qabu jara keenya maqaa mana ganda namaa baafattanii nama arrabsiisina amma booddee wanni ani maqaa arsii baafatte maqaa baalee baafatte wanni ani baalee farsii arrabsu tokko illee jiraatu illee gana maaliif jenna ummanni hawaasa guddaadha wallahi ummanni ummata finqilaadha ummanni arsii kuni ummata finqila ummanni si koomandoo jedhamu kun bataadha ofitti hin tuqina wallahi fagaadhaara ummata si koomandoo irraa fagaadha habiibi kiyyattu barbaadu ummanni si koomandoo sitti xiiqa'ee taanaan lafaa nama butaati jedha osoo haga kutaa biraa akkasitti kutu kana ammatti deebi'ee si koomandoo argise ummanni lafaa na dabarse qalbiin seeyina deeroo bishi wallahi isuma dhugaasin jedha ummata si koomandoo kana waliin isa faatina ummanni yoo si awwaaluu barbaades calimmaan isaa si awwaala callisuun ummata si koomandoo nama awwaala wallahi kunooma callisumarraa kaka'an ummanni calliseetu ijaaramuu qabna jedhee callisee ibadee ijaaramanii wallahi balaan gurguddaan dhabbu'ee ummanni si koomandoo hidhataa jira wallahi ummanni callisuun si iyyisiisa jechuudha callisummaan isaaniitu nama iyyisiisa ummata badaa ani waliin safaatu hin danda'u ummata si koomandoo waliin dhiifama naa godha wallahi dhiifama naa godha ummata si koomandoo waliin safaatuurra maraattu waliin safaatu wayya ummanni si koomandoo kun sitti callinaan illee bada si jaalannaan illee bada wala bada ummata bada ummanni si koomandoo dhugaa rabbii irraa fagaadha warri kutaa biraa ummata si koomandoo tuttuqidha ofitti tuttuqidha ummanni ummata xiiqa'ee jennaan lafaa si butu wallahi ummata xiiqii jaalatu ummanni kuni ummata badaadha ani waliin safaatu adeeroo fi amma laal fakkeenyaaf deengadda waan biraan jenne beekta ijaaramuu qabnaa qofa jedha ibadee qawwee hidhatanii gaara galaa jiranii qawwee oroo amaaraafuu hin hidhatin oromoof hidhataa jiranii namni hidhannee gaara galaa jirra jedhee jiru barbi ibadee hidhatanii walii gafiiganii wallahi qawwee hidhatanii gaara seenaa jiranii yaa rabbii kiyyaa ummata akkana namni gurra isaa sodaatu kana ana akkamitti ittiin tafaataa deerageettiin sabaatu mubaarak musammaatti immoo dhaamsasii qabu osoon Itoophiyaa jiraanne wallahi itti ajjeesaan annan beektu arat amma yookaan mootummaan fa'a biyya keenya Abiyyi Ahmad biyya keenya taa'e mee dhiiraa Abiyyi Ahmad deemee arsii keessa deddeemee ufaa jechuudha hudduu dadhaate wallahi mee dhiiraa inni deemee waraana bobbaasee arsii keessaa deemu digalee hola wallahi billahi mee arsii keessatti ummanni baradoo inni tumu ummata fardaan gulufu argine ummata sirka ummata sargii fardaan gulufu arda yaa'e dantaan qabu ummanni wallahi odoo atichitti qawweentumaa jirtu odoo atichitti waraana bilisummaa waliin wal qabdee qawweentumaa jirtu fardaa yaa'ee gulufa ummanni ummata dantaa qabu dandeera geeddu arrakkaa yaanni wallahi deemi ilaali viidiyoolee waraabana garee ummanni fardaan gulufe si sossobaa jira malee ummanni fardaan lafaa si kutaa wallahi itu berkasi jalan umat si komandu kan ada tuh umat bala kira wallahi umat duri ya rabbi ya kan umat di kuni callisu ni sana masuk dacisa didemu ni sana masuk dacisa gurmau ni sana masuk dacisa mali fenna hawasa miliena soddawa amma fakkenya oromo miliena jata madan arsi kofti miliena soddawa para mau kutabe kamu oromo
kutaa meeqaatti sil Oromoo kutaa isaan silaa kutaatti kutaa lama misi komandoon kun amma baalee farsiidha fakkeenyaaf baalee farsiidha. Okay kutaa lamarraa hir'isaa kutaa 11 kutaa 9 miliyoona 30 jechuun kutaa 9 kutaa 9 miliyoona 30 si komandoon immoo miliyoona 30 maal jechuudha. Kana yoon sodaanne ati yoo kana sodaanne waan sodaattu wallahi. Wallahi wanse kanaafuu ummata kana baay'atu waliin safaatina adeero wallahi namni lafarraa dhumu jiru inni lammata ammoo waa isin agarsiisa warroonni qalbiin isin cabaa turte warroonni agartee jiraadhaaf warroonni ijoollee tana barbaadaa turtan warroonni ammootu akkasuma ijoollee si komando warroonni ijoollee tana barbaadaa turtan ijoollee lamaan tana alhamdulillahi rabbil alamin ijoolleen gara mana biyyaa galtee jirti maatiidhaan wal qunnamnee jirra isinii galee maatiin ijoolleen gara biyyaa galtee jirti lachuu shoodheen kunillee galanii jiranii gara biyyaa galanii jiran qabamanii haala shortaatiin qabamanii gara biyyaa bu'anii jiranii warri gargaaruu barbaadan ammoo warri agartee ijoollee tana biyyatti shortaadhaan qabamanii gara biyyaa bu'an jechuudha. Isin galee ani waaniin obboleettii irraafis maatii isaanii irraa illee adda baafadheen isinitti immoo jira waan namni callisee isinitti hin fakkaatin ammoo isin yeroo namni asirraa badu bakka callisiituma bakka badee isiniif fakkaata jechuudha. Nuti dhiiga waliif dhiiga nuti ijoolleen si komandoo waliif dhiiga nu dhukkubsanna dhugaa rabbii isinitti himaa jechuudha. Tigale ijoolleen tuni gara biyyaa galtee nagaan Addis Ababa guyyaa kaleessaa buutee jirti. Kanaaf maatiidhaa bilbilanii jiranii maatiin ammoo tuyyuu galtee jedhanii xiqqoo bira gaanii waan dhukkubuuf hin dhukkubne adda baafatu deemanii kanaaf warroonni ijoollee tanaaf cinqamaa turtan warroonni ijoollee tanaa yaadaa turtan gara biyyaa gara maatii galanii jiranii kanaaf ammootu warroonni gargaaruu Finfinnee jirti yaa kanaaf nuti waan akkana jala buune ijoollee teen nama kenna abbaa barbaade haa ta'u jechuudha. Si galee waan agartee soba hin qabne waan kijiba hin qabne wallahi dhugum ijoolleen gara biyyaa galtee Finfinnee jirti qabamtee haala shortaatiin kararratti yaatee huccuun jaraa ammootu ijoollee walloo bira jira. Huccuun jaraa jechuudha kafanni jaraa huccuun silaa godhatan deebi'anii hin fudhannanii sodaatanii huccuu dhiisanii deemanii ispaaltii rabbaanii akkasuma qabamanii gara biyyaa galanii isiniin jechuu barbaada. Obboleettis gaafachuu dandeessanii warri obboleetti beektan warri agartee maatii isaanii illee beektan maatiis gaafachuu dandeessanii yoon isin kijibee jechuu barbaade. Kanaaf warroonni ammoo ijoollee tana bira dhaabannaa lakki ijoollee tan inni gargaarraa ijoollee teennaa gara sooshaal miidiyaatti nuu fidaadhaa miidhama jaraatis wajji miidhamni jettanii ammootu agartee bira dhaabachuu barbaadanii ijoolleen ni finnaa ijoollee gizee jarri gatteessee maatii bira geessee ijoollee asirra ni finnaa miidhama isaaniitiif akkaataa galteen dalaganne illee ni beeytanii akkasuma warra ijoollee tumamteerraayi akkasuma ijoollee biyyee nyaatteerraayi ijoollee tun ni beeytanii warra garbuu nyaachisaa turan sanirraayi garbuu sha'iira re'ee fide nyaataa turte sanirraayi kuni waan hawaasnis argee namnis argee rabbis argee jechuudha. Kanaaf wallahi warri bira dhaabbannaa jettanii asumaan rakkoon qabu ijoollee ni fida gizeen ijoollee fide immoo hin gargaarra warri jettan asumaan qaamsa tokko warri kennachuu barbaadanis yaada warri qabdanis akkas isiniin jedha farsaan keessanii ijoolleen galtee jirti baga rabbiin nagahan gara maatii isaaniitti qalbii takkittiidhaan maatiillee gammachiisee isiniin jedha farsaan keessanii kanaaf akkasii alhamdulillah rabbil alamin wanni intaani jiru ni ta'awanni hundu ni dabra wanni dabrine sin jiru ijoolleen akkasi galtee isiniin jechuu barbaada doktorri keessanii thank you so much ilmaan abbaa tokkooti nuti akkasi kanaaf ijoolleen agartanii jirtan tun galtee jirti waan ta'eef gammaddaniif sin agarsiise warri gargaarra jettanis isiniif hinnaa dhowwan akkas ishee nuti gaafa sirraa ban ijoollee nuti bar habiibii kiyya waa meeqa jala buunee dalagna bar gaafa dalagnu garte gaafa dalagnu dhugaadhaan waa meeqa jala buunee hordofnee isinii galee hordoffii meeqan akkasitti dalagnaachuu kanaafi warroonni nu jibbitanis uummata akka rakkoon qabnu nuti akkasii komandooti jibbannuullee nuti hawaasa wal jaalaturraayi tokko uummata tokkorraayi agartee warra wal jaalaturraayi malee warra agartee wal jibburraayi miti isiin tuun tanu keessa teettee maqaa arsii baafattee waa arrabsitu uummata arsiiti miti wallahi ummanni arsii walirratti hin duulu walin jibbu siigalee
gaafa rakkoon dhufte tokko gaafa mootu ajandaa dhabne ofii kennaa wal arrabsina jechuun nuti uummanni si qoomanta dhugaan isiniin jedhaan uummanni si qoomanta uummata wal jaalatu keessatti wal kabaju walla tuun isiin maqaa